Assalaamu alaikum. Dhaggeeffattoota chaanaalii kiyyaa ahlan wasahlan baga nagaan dhuftanii har'aan kana viidiyoo haaraa isiniif qabadhee dhufeen jira. Afaan Oromoo gara afaan Arabaatti, afaan Arabaa gara afaan Oromootti wajjin jijjiirsiisuun beekama chaanaalii kuni. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun hin dagatinaa na hordofaa. Tokkoffaa اليوم ايش سوي كذا. اليوم ايش سوي كذا jechuun har'a maali ooshaan, har'a maali ooshaan jechuudha. Lamaffaa basawwii shugul beet, basawwii shugul beet, basawwii shugul beet jechuun dalagaa mana dalagaa, dalagaa mana dalagaa jechuudha. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun hin dagatinaa habiibaatii. سدفة إيش تبقى سوي قدا، إيش تبقى سوي قدا jechuun ooshaa yoo maal si hojjedha feeta, ooshaa yoo maal si hojjedha feeta jechuu keenya. Okay, sinii galaa jira? Gaafii gaafadha. إيش بتحبي، إيش بتحبي. إيش بتحبي jechuun maal jaalattaa jechuudha. إيش بتحبي jechuun maal jaalattaa jechuudha. طيب sa'a kam jahaz qada, sa'a kam jahaz qada, sa'a kam jahaz qada jechuun sa'a meeqattin qopheessa ooshaa, sa'a meeqattin qopheessa ooshaa jechuu keenya. طيب سويت لك أكل بتحبي، سويت لك أكل بتحبي، سويت لك أكل بتحبي jechuun nyaata jaalattu siif hojjedhe, nyaata jaalattu siif hojjedhe jechuudha. طيب ليك أنت بس قرب قدا، ليك أنت بس قرب قدا jechuun suhumaaf qofa dhiheessaa, suhumaaf qofa dhiheessaa jechuudha. buzuura dahiin maa ya'akuluun, buzuura dahiin maa ya'akuluun jechuun ijoolleen amma nyaachuun barbaadanii jechuudha. Ijoolleen amma nyaachuun barbaadanii jechuu keenya. ليش ما تأكلون مع بعض، ليش ما تأكلون مع بعض jechuun maaliif waliin hin nyaanne, maaliif walumaan hin nyaanne jechuu keenya. فرش سفرة، فرش سفرة jechuun sifraa farrashuu yookaan sifraa kan nyaatarra nyaatamu san afuu jechuu keenya. Farrish sifraa jechuun sinii galaa jiradhee yaada. طيب maatibiin salaaxa, maatibiin salaaxa yoo jennummoo maal jechuu keenya? Salaaxaa hin barbaaddu jechuu keenya. Maatibiin salaaxa jechuun salaaxaa hin barbaaddu jechuu keenya. خلاص انت كولي لحالك، خلاص انت كولي لحالك jechuun bakka kophaa kee nyaadhu, bakka ati kophaa kee nyaadhu jechuu keenya jechuu afaan Oromoo yeroo hiikkatu. طيب بعدين قرب بزورة، بعدين قرب بزورة jechuun ijoolleedhaaf boodan dhiheessaaf, ijoolleedhaaf boodan dhiheessaaf jechuudha. لو أكلت مع بعض أحسن، لو أكلت مع بعض أحسن jechuun garuu osoo waliin nyaattanii gaarii ture jechuu keenya.
كيف أكل طعام كيف أكل طعام yeroo jennu immoo akkamii inni dalage ni mi'aawaa akkamii nyaata inni dalage ni mi'aawaa jechuu keenya. طيب في شيء غلط قوليني في شيء غلط قوليني jechuun wanni bade yoo jiraate natti himi wanni bade yoo jiraate natti himi jechuu keenya. dhiifama sagalee kiyyaa fi shukran madaam habbeetii akkal ana sawweet shukran madaam habbeetii akkal ana sawweet jechuun nyaatan dalagee waan jaalatteef galatoomi nyaatan dalagee waan naaf jaalatteef galatoomi jechuu keenya. إيش سوي لك تاني إيش تبقى إيش يسوي لك تاني إيش تبقى jechuun kan biraa maal barbaadda maal si hojjedhu kan biraa maal barbaadda maal si hojjedhu jechuudha. طيب في شيء تبقين قوليني في شيء تبقين قوليني yeroo jennu wanni barbaadde jiraatte natti himi na gaafadhu ka jennu sani wanni barbaadde jiraatte natti himi na gaafadhu jechuu keenya. buzuura maa ya'abuun buzuura maa abuun buzuura maa yabuun jechuun ijoollee nyaachuu didan ijoollee hin barbaadan jechuu keenya. ana ta'abt jechuun ani dadhabe jechuudha. ani dadhabe jechuu keenya. طيب ana ta'abt jechuun ani dadhabe jechuudha. maa egder sawwii akkal marrataanii maa egder sawwii akkal marrataanii jechuun nyaata biroo dalaguu hin danda'u nyaata kan biroo dalaguu hin danda'u jechuu keenya. lissa bikuwii malaabis lissa bikuwii malaabis jechuun ganaa uffata tokkosa ganaa uffata tokkosa jechuu keenya. okay خلاص اطلبوا من برا اشتبكوا خلاص اطلبوا من برا اشتبكوا jechuun waan barbaadan ala xallabadha jechuudha. أنا أسوي أكل في اليوم مرة واحد أنا أسوي أكل في اليوم مرة واحد jechuun ani guyyaatti yeroo tokko qofa kan nyaata dalagu jechuu keenya. ana insaan bita'ab ana insaan bita'ab jechuun ani ilma namaati nan dadhaba ani ilma namaati nan dadhaba jechuudha. أبقى أرتاح زيكم أبقى أرتاح زيكم jechuun akka keessan arafuun barbaada akka keessan arafuun barbaada jechuudha. laazim fahamuuni jechuun na yaaduu qabdanii jechuudha. alafaadii ta'abtuuni jechuun diida qullaa na eeshitan jechuudha.
إيش يسوي أكل باقي؟ إيش يسوي أكل باقي jechuun maaliin godha nyaata hafee kana jechuudha. Maaliin godha nyaata hafee kana jechuudha. Viidiyoo har'a isiniif qabadee asirratti raawwata. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun hin dagatinaa. Salaam.